فركون أرقمتي أكمتي فتناتو ما أكمتي أرقمتي في مالي فرقمتي متي أرقمتي مي أكاتم أكمي فتنة رتنا من وجهتها مالي وانسن غازرتي كبريته النقو والفهم ربون متان ساركوبا فامينو فاكنو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردفتوتا داوتوتا خينيا كان فقو في دي هجرتان إن شاء الله قباب سيتوما سواد إيرا اللي هنكابو لكن واقع قباب سيتوما إن شاء الله إبساها واسف كنور بعده لما بليان كينيا أستاذ علي في أستاذ حمزة جابريف سني والكبتي جدا رب سبحانه وتعالى والعافين عن الناس والله يحب المحسنين جاء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أكما بيتا دين الإسلام دين رب سبحانه وتعالى وليف أرارموتي رب اللين إيفهمنا ما قلوتي رب اللين سبحانه وتعالى إرنا ما فدبروتي رب اللين قرآن خيساتي سبو إسين أك ربي إسيني في أرارم إن جالتني جا ربين دوبين ربي أك إسيني أرارم يربى الدن وليف اللين إيفهم قلاجا ربي سبحانه وتعالى كنافو أبليان كينيا أستاذ ألينيس أستاذ حمزة جابريس جدو سانتي إفاجي قدان أرقمي تراكي قدا بودا قالت ربيتين رحمة ربيتين جدو نساني أرارن أرقمي جرا أبليان كينيا لمانو حتى جرتو ركو جرتو ميتا جرتو هندا لك إمساني ربي فجأني وهندا أكلكسان واني ربي رجالون جرو نمني ربي في جئي وان تكلكسي من دان إساء ربي سبحانه وتعالى وان سني أوليثين ربي بكبوسا وان كان نوفجج وصنطاني ربي إسان أمي فجج ركو إسان جدتي أرغمتسان ربي فججو قفا مكا ربي تني إسان قمني أكا جدو إسانيت نجيني بو ربي سبحانه وتعالى أرقم سيجرا من قدوتا كينيا علماء كينيا شيكان كينيا إماموتان كينيا دعاة كينيا ربي الرهاجالته دوبا دبين أبليان كينيا أران تنق أفاميتي دوغا أرارا كان من قدوني شيكوني أرقودان كون يرو إيراف إرتي وججاتوري yeroo dheeraaf yaalii godhaa turre guyyaa rabbii ni dhumatti jee qofa fixamti wantoonni garii gaafii namaa garii arraan tana eega dubbiin as geesse booda maaliif araarsitan jee garii namaa nu qeequs ni mala qeeqa san sodaarraan qabnu gaafachuus ni mala rakkoon hin jiru laakiin waa hedduu nyaatan malee waa hedduun dubbatan jannu waa hunda nyaata yani waan halaal hunda nyaatan malee وهندن دبتان والرب سبحانه وتعالى بيخو وان نمني هندين بيني إفاجين قد ما ترتيس أرارا بوسو الأفيالي قد ترتيس قويا ساقلين ورابين فيديون أرقام ترى قويا سنراكو مغرتني قويا توكو قباني لايفي واتكن دبار فنيچو ماليف إما قد hawaasa keessatti argame kana osoo bakkaan hin geenye osoo malee hin goone waa takka illee hin barsiisne kanaafuu dubbiin tuni dubbii laayyuutii miti dubbii laaftuudhaan miti bakkaan amma irra taa'u jiru kana yeroo dheeraadhaaf irraan kaane fakkeenyaaf haa jennu gariin namaa akka waan dubbii tana arra qofa araaraaf lafa wal fudhannetti fakkaachuu ni mala laa waa hunda gabbaaniin dubbatan كان رسول ربي عليه الصلاة والسلام انصر أخاك ظالما أو مظلوما جاء وبلي سخيسا كميد أميس كميد أجروس لماني فتمسي جاء رسول الله عليه الصلاة والسلام يا رسول ربي خميد أجرو ميد أجر أكمتي سافتم سناجان ميد الرئيسة أكنا من ميني ميد الرئيسة قبداجان
kan miidhamaa jiru miidhaa jala isa baasta kan miidhaa jiru hoo miidhaa akka hin miine ifisa qabda rasuulli rabbi akkas nu hime obboleeyyan keenya jidduutti rakkoon argamte wanni ta'e waan nuti gartee deebisuu dandeenyu miti garuu rabbiin subhaanahu wa ta'ala dandeettii isaatiin waan argame san deebisuu danda'a waan san rabbi subhaanahu wa ta'ala rakkoo isaan jidduu jirtu san fixullee danda'a qulqulleessullee danda'a rabbi subhaanahu wa ta'ala walii gallaami rabbiin subhaanahu wa ta'ala rakkoon tun nuti hundi itti mokkaramnee jirra rakkoon tun rakkoo mokkortii taatee nuti hundaaf dhufte kanaafuu mokkortii tana keessaa baanaas keessaa boofteenyaas wanni hadaraa isinii dhaamu immoo garee qabachuu dhabuudha miidhamni nama hundaatu miidhama keenya hunda akka ta'e beeka miidhamni nama hundaatu Hamza Jaabiris Ali Sufyaanis ija mirgaatii fi ija bitaati ijjituun gizee miidhamte ijjituun ni boochi ijji mirgaa yoo miidhamte ijji bitaa ni boochi ijji bitaa yoo miidhamte ijji mirgaa ni boochi lamaanuu miidhamni isaanii miidhama keenya hunda akka ta'e beeka kan miidhees obboleessa kan miidhames obboleessa kan gubbaa jirus obboleessa kan jala jirus obboleessa kan maddii jirus obboleessa kan duuba jirus obboleessa hundinuu obboleeyyan ta'uu beeknee garee qabachuu baannee tifoozoo kaanii kanaa sanii ta'uu dhiisnee waan jidduu isaanitti nagee buusa araara buusa akka manguddoottis akka sheekotattis akka hawaasattis akka obboleeyyanittis rakkoon maaliif dhuftee jechuun dandeenyu argamte eega dhuftee immoo akkatti argamte san maaliif argamte osoo hin taane akkamitti dubbii tana gartee rakkoon tun akka hin babal'anne akka hin guddanne isii tana harta akkatti mala goona jechuurratti hojjechuun barbaachisa kanaafu guyyaa rakkoon tun argamteerra guyya tokkollee hin rafne nuti guyya tokkollee hin teenye nuti guyya tokkollee akka barbaannutti hin nyaanne akka barbaannuttis bobbaaneetis hin galle warrootaan maaliif ustan maaliif waa hin goone jettanii komattan rakkoon argamte tun karaa isiin itti dhumamtuuf yaalii guddaa godhamaa ture jechuudha. Yaalii guddaa godhamaa ture. Rakkoo tana dhaabuudhaaf osoo wanni kun hin guddatiin osoo isiin ganaa nama 200 bira geessu osoo isiin ganaa nama 300 bira geessu wanni hin godhamin hin jiru. Rakkoo tana dhabamsiisuudhaaf rakkoo tana dhaabuudhaaf. Garuu waan rabbi jee qofaatu ta'a. Waan rabbi aniniin fixuun danda'u. Atiniin fixuun dandeessu. Atiniin dhaabaaf dhaabuu dandeessu. Anniin dhaabaaf dhaabuu dandeenyu. Guyyaa rabbi ni dhaabdan jee. Guyyaa rabbi ni dhaabbatti jee. Guyyaa rabbi ni dhumatti jee qofaatu ta'a duuba. Harfi lama gartee kun fayyakun. Kun kaafii fi nuuniin rabbi fixuu danda'a. Malee anaa fi ati feeneef hin dhumtu. Atis ni feeta, anis ni fedha, isaanis ni fedhan garuu waan rabbi fedhe qofaatu ta'a. Waan rabbi fedhe qofaatu ta'a. Kanaafuu rakkoon argamte tun rakkoo laayyuudhaa miti. Rakkoo laaftuudhaa miti. Rakkoo irraa dhukkubsanne, rakkoo irraa miidhamne. Obboleeyyan koo. Nu dhibde akka taanu wallaalle akka goonuu wallaalle dubbii laayyuun turre dubbii laaftuun turre rakkoon isii taaziyaa keessa turre rakkoo keessa turre kanaafuu osoo rabbiin subhaanahu wa ta'ala onni kun osoo hin guddatin osoo dhume nutti tola garuu waan rabbi jee malee hin ta'u dhumte amma akkamit dhumtee fi maaliif dhumtee fi akkasi dhumuu qabdii fi waan ja'amu rabbii ja'aatii nurraa cufa dhumte eenyutu badii qabaa fi eenyutu maalii qabaa fi kana uwwisuudhaan kaantu injifatee fi kaantu injifatini kana rabbii ja'aatii kana keessaa baha
rabbii ja'atii kana keessaa baha dubbumataa nutti illee hin kaasina maqaa rabbiitiin isin qabadha lamaanu obboleeyyani tokko ol qabnee tokko gadi hin qabnu tokko as qabnee tokko achi hin qabnu namni sadarkaa lubbullee wal dabarsee jira namni lubbullee wal dabarse akkaataa shari'aan islaamaa itti wal araarsan kanaa miti ka kana oliliin argamee jira shari'aa islaamaa keessatti rakkoon gurguddoon argamtee jirti shari'aa islaamaa keessatti garuu gaafa rakkoon argamte akkamitti fitnaatu akkamitti argamtee fi maaliif argamtee miti argamtee mi akkamitti fitna irratti namni hojjeta malee waan san gaazarratti kibriita hin naqu